Ashamar kafuuni kabajamtoota YouTube channel kiyya nagaan bakka jirtan maraatti isiniif baay'atu kabajamtoota jaallatamtoota YouTube ko jaallatamtoota ko daawwattoota ko bakka jirtan hundumaatti hunduma keessaniif kiristaana musliimota hin jedhu hunduma keessaniif nagaan bakka jirtan isiniidhaaf haa ta'u mee nagaa keessanii madda nagaa keenya inni ta'e immoo gooftaan maqaan isaa eebbifamu ana bulletti keessan lensaadha channel kanaaf aaraa warri taatan subscribe gochuudhaan maatii keenya ta'a video kolle akkasuma naaf daawwadha akkasuma like illee godha akkasuma illee share godha isiniin jechuun barbaada ana bullettiin keessan egaa akkuma nama kaanii hojjadhee guddachuun barbaadachuudha namni hojjate immoo arki hojjate immoo hin guddata waan tokko ragaa jechuudha kanaafi isinis na bukkee dhaabbadhaati na gargaaraan isiniin jedha baay'ee tokko isin jaaladha baay'ee tokko isin kabaja bakka jirtanitti ammallee nagaan dachaa isiniif haa baay'atu waan tokko qabadhee dhufeen jira jechuudha har'a gorsa xiqqoo tokko jechuudha gorsi koos immoo maalidha obboloonni keenya akkuma gommoo yeroo hundumaa kan irratti dubbachuu barbaadu ijoollee akkuma kobii gola namaa keessa jiran jechuudha anillee gola namaa keessa iyyuu jiraachuu ko baay'ee of mul'isu jechuudha anaaf gammachuu guddaadha jechuudha sababiin isaa hojiin gaariidha jechuudha hojjechuun gaariidha hojii ofiitti immoo boonuun hojii ofiitiin immoo koora jechuun gaariidha jechuudha akkasumallee obboloonni gaaffii na gaafattan jirtu jechuudha gaaffii keessaniif deebii jechuudha gaaffii shan na gaafattan jechuudha inni tokko eessa jirtaa jettanii koomentii jalatti na barreessitan jechuudha gaaffii maqaa keellee yaadadhu jechuudha nama sadii immoo afurtunaa barreessa jechuudha eessa jirta leensanaan jettanii an Dubaayin jiraadha jechuudha Dubaayin jira Dubaay biyya gaariidha Dubaay biyya bareeda jechuudha akkasuma immoo gaaffiin lammaffaa jechuudha leensaa yeroo hundumaa maaliif liibii seentaa anaan jettan jechuudha deebii koo deebiin ani deebisu jechuudha yeroo hundumaa liibii seeneen yeroo hundumaa liibii maaliif seentaa anaan jettan jechuudha nama lamatu na barreesse jechuudha liibii kanan seenuu fi sa'aatii guuttachuudha fi sa'aatii barbaadetanii adoodhaan na seenuu dinnaananii viidiyoodhaan seen jechuudha kompiitaraan fayyadama waan ta'eef jechuudha kunoo kompiitara irratti na seenuu didee asin immoo otoon ittiin hojjechaa jiru aadiyoodhaan naaf banuu dide jechuudha kanaaf aadiyoo dura hojjechaa ture garuu amma bilbilli koo na banuu dide kompiitara irratti immoo naaf banamuu dide jechuudha kanaafidha dhiifaman isiniin jedha jaan seenee waan sodaan keessa kollee yoo jiraate iyyuu baay'ee mul'achuu na dirqame jechuudha maaliif hojjechuun barbaada fedhii isaan qaba waan ta'eef jechuudha kanaafidha akkasuma immoo warreen dhugaa baay'ee tokko galateeffachuu barbaadu didaatuuf galatoomi obboloota lamallee na guddisaa jedhee gaafadhee jira jechuudha ni jalaa callisanii isinis immoo na guddisaa daraa keessan sheerii naaf godhaa viidiyoo koo isiniin jechuun barbaada guddachuun barbaada bakka guddachuun barbaada ijoolleen hundi keessan na guddisaa isiniin jechuun barbaada nyatti ni liina bakka na guddisaa isiniin jedha inni sadaffaa gaaffii inni sadaffaan jechuudha ati angarraatti hojjattee hojii erga biyya arabaa deemtee hammame hojii erga hojii eegaltee immoo maal birrii kee maal gochaa jirta jettanii na gaafattan jechuudha achirratti inda'u sirriittiin sin gorsuu barbaada jechuudha ofii koorraa kaasee jechuudha birrii keessa goota jettanii erga deemtee immoo amma minaan jettan jechuudha ergan deemee waggaa fuffixee shanitti darbee jira jechuudha biyya arabaa nama gallakkisu birrii mi'eeffannee irrachuudha akkasumallee warri birrii akka koo mi'eeffattanii idimee keessanii fixina birriin nama gowwoomsite jechuudha sababbiin isaa birriin maatii namaaf hin ta'u birriin har'aa hin dhufaa hin dhuma fixeensa lafaati jechuudha qabeenyi jechuudha kanaafi gara biyya galuu yaala anillee nan yaala ani galee waan hin deebi'eefis maatii koo arge waan hin deebi'eefis jechuudha gaaffii keessa jira ture galtee deebiteetti arga galtee deebitee amma minaan jettanii turtan jechuudha inni kan biraa immoo ergan dhufee waggaa furfixee shanitti darbeera jechuudha akkana birrii koo immoo maallaqa koo immoo
galata waaqaan hojjedha nan argadha. Maatii koos nan gargaara. Akkasuma naman gargaarachuun illee gaarii miti. Obboloota kuno waan xiqqoodhaan biyya keenya rakkoon akka jiru hin beekna. Waan xiqqoodhaan namoota uumaan qabnu xiqqoo naman gargaarachuudha. Nan gargaara jechuun nama waan kanallee dubbachuun barbaadachuudha. Gara fuulduraatti gargaaruu sirriitti nan barbaadachuudha. Waaqayyoo na gargaarachuudha. Waaqayyo si haa gargaaru naan jedhachuudha. Na kanaaf maallaqa koo maalan godha seetanii mana ni ijaarradhe jechuudha. Lafa biteen mana ijaarradhe kanadha. Inni kan biraa immoo maallaqa keessan akkatti qabachuu qabdan isinitti himuu barbaada. Maallaqa keessan warreen dargaggeessan zimmee goodaa oolee guruupii uummatee sinirratti wal qindeessee dubara biyya arabaa jedhee maqaa baafatee kan nu abaarus isaanuma kan nurraa nyaatus isaanuma isaaniif maallaqa ergitanii har'a isinittan hima. Maallaqa keessan callistanii dargaggeessa goodaa oolee caatii qaamee dhugee sigaaraa xuuxee waan barbaadeen godhee mana sirbaa mana daansii deemee asiifachi alalee ta'ee jiraatuuf maallaqa keessan kennitanii booda dhuftanii jettanii boochu. Maaliif? Gaaffii isiniif haa ta'u, hojii manaa isiniif haa ta'u. Tokko isa kana maallaqa keessan yoollee garatti gattan dhabdan maatiin keessan haa nyaatan. Haatiif abbaan keessan dadhabdoon haa nyaatan galata qabu jechuudha. Maaliif baatanii nu guddisaniiru gara kan nu baatanis ji'a 9 nu baataniiru nu guddisaniiru nu barsiisaniiru asin nu ga'aniiru. Kanaafi callistanii dargaggeessaaf amma laattan mucaan tokko ndoo maatii ishiitiin ergitu dargaggeessaaf laatte jechuudha. Nama baay'ee beenna jechuudha. Wal beenna keessaan jechuudha. Kanaafi maatii keessanii ergaa maatiin keessan haa nyaatan galata qabu jechuudha. Sakana tokko sakana lamman immoo adaraa keessan maallaqa keessan obbirallee kaayinaati maatii keessanitti ergaati nama hamantanitti ergaati yookiin obboleessi keessanis isinii kaa'uu hin danda'u. Abbaa manaa yoo qabaattan amana ofirraa kaastu akka isin amanuuf isin amana. Dursa yoo isin amantan innis isin amana jechuudha. Dursa yoo isin jaallattan innis isin jaallata jechuudha. Dursa yoo isin yaada gaarii qabaattaniif yaadni isaa jijjiirame yaada gaarii isiniif qabachuudha. Ofuma dargaggeessa abbaa manaa zaarra maaltu jira abbaa manaa hin jedhina. Abbaan manaa gaariin guute. Ana abbaan manaa kootiin ergaa lafa bitee mana ijaarrachuudha. Maaliif nana mana nan jaalladha. Namatti waa'ee isaan dubbadhu. Keessumatti dubaroonni shamarroonni irraa maqaa abbaa manaa keessanii nama biraatti inoo odeessitu. Sirrii miti inni kun qaama sadaffaa jalduu keessanii hin galchina. Abbaa manaa keeti qaama keeti. Abbaa manaa jechuun isin qaama tokko jechuudha. Qaama lamaa miti isin. Innaasa kana ofuma keessanii balleessitanii kaatanii abbaa manaa keessan dhiirota komatu jechuudha. Sirraa ka'a ati yaada gaarii yoo qabaatteef yaada gaarii siif qaba. Ati ilaalcha gaarii yoo qabaatteef ilaalcha gaarii siif qaba abbaan manaa jechuudha. Ana waa'ee abbaa manaa waan gadhee dubbachuu hin barbaadu. Maaliif waan gaarummaa naa godheera. Kabachiiseera naan. Nama guddoo na godhe haadha namaa na godheera. Nan salphifne jechuudha. Duratti kan inni nama fudhatama hin qabne har'a haadha namaa ta'e kabajame jechuudha. Kanaaf abbaan manaa gaariin si kabachiisa, si jaallata. Namni kamiyyuu akkas kabaju godha jechuudha. Kanaaf abbaan manaa keessatti seeraan qabadha. Itti ergaa maallaqa nama nyaatuuf nama nyaanne hin beektu waan ta'eef adda baafadha. Yaada gaarii qabaadhaaf gorsa nama fudhatu taanaan hin dhagaa jechuudha. Boru seessa dhaqa birriin sumaaf walumaanti jiraattu jechuudha. Lafan bitu taanaan birree ergitee hin naabda. Kana godhi jettee itti ergita taanaan hin godhu taanaan hin naabda. Inni dhugu isa tiyyatti sanarratti hin argama taanaan hin jajjabeessita bakka hin gorsita. Yaada isaa jijjiirta nama gadhee ta'e jechuudha. Ilaalcha isaa jijjiirta jechuudha. Innaasa kana akkasitti yaada iddoo na gaafattan irratti ni yaada isinii kenna jechuudha. Inni sadaffaffaan gaaffiin na gaafattan jechuudha.
mucaan tokko biyya Dubaay akkamittan dhufuu danda'a jette. Karaa keessaa na dubbisi. Sittin himaachuudha. Karaa keessaa na dubbisi sittin hima. Inni isa shanaffaan jechuudha. Abbaa manaa qabdaa'ee mucaa qabdaa'ee naan jedhanii samoona kanaan liiv irratti dubbachaan ture jechuudha. Yoo uumayyuu maqaa isaa lafa kaa'ee hin beeku jechuudha. Maqaa abbaa manaa daa'ima. Ani waan maatii koo jaalladhuuf abbaa manaa koo daa'ima koo waan hin jaalladhuuf jechuudha. Maqaa isaanii lafa kaa'ee hin beeku jechuudha. Nan dubbadha jechuudha. Nan jaalladha waan ta'eef nama jaallattu tokko arraba kee irraan dhabamu yeroo dubbattus, yeroo nyaattus, yeroo dhugdus, yeroo waan barbaaddu waan hojjettus, waan hundumaa yeroo gootu jechuudha. Arraba kee irraan dhabamu jechuudha. Hin jaallatta waan ta'eef jechuudha. Ani yeroo hundumaa abbaa manaa koo fi daa'ima koo jechuudha. Waan hin godhu keessas waan hin dubbadhu keessas maqaa isaanii dhabamu jechuudha. Maaliif ijaan jaalladhuufi. Inni akkasii kanadha. Yaada gaarii walii qabaachuun deebiin koo abbaa manaa qaba, daa'ima qaba, nama jireenya qabudha. Kanadha. Garuu maaliif turuun barbaachisetti obboleettiin tokko atis biyya Arabaa jirtu ta'uu hin beeku. Maaliif turtu biyya Arabaa jettee gaaffii na gaafatte jechuudha. Koomentii irra naa keessa jechuudha. Maaliif turra seetani? Har'aa yoo barrii galchine boru bishaantu nu eeggata. Boru bishaan yoo galchine borumaa biraatiin nu eeggata. Borumaa biraatiin yoo galchine akkasuma mee mana keessa akkasittiin nu tursiisa jechuudha. Mana ijaaruun salphaa miti. Yookiin mana ijaaruudhaaf baata, yookiin hojii wayii uummachuudhaaf baata, yookiin maatii kee gargaaruuf baata, yookiin immoo of jijjiiruuf baata. Bakka wanta kaayyoo malee namni manaan bahu jechuudha. Gaafa keessumatti dubaroonni keenya kaayyoo qabna gaafa manaa baanu jechuudha. Otoo kaayyoo hin qabaanne ta'e manaa baana, maa biyya keenya baana. Hundee kaayyoo qabna hojjannee argachuudhaaf, maatii keenya gargaaruudhaaf, of gargaaruudhaaf kana kanaan manaa baana. Kanadha. Chaanaala kanaaf haaraa warri taatan subscribe godhaatii maatii ta'a. Warreen immoo maatii taatanii jirtan galanni keessan guddaadha. Baay'een sin jaaladha, baay'een sin kabaja. Viidiyoo haaraadhaan hanga deebi'ee dhufutti bakka jirtanitti nagaan isiniif haa ta'u. Viidiyoo ajaa'ibaa qabadhee dhufu nan dhufa. Wanta haaraadhaan nan deebi'a. Na eegaa galatoomaa guddaa eebbifamaa.